Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduudhaan isin dhageessisaa oduu zaatanaatii waliin Zakariyaa Miyyeetii jalqabuudhaafis matootii oduu. Gaafa san oggaa goofata gootan eenyu haa maluu qabu eenyu haa arri qabu. Oggaa hadirree udaa san irratti isaa akkasii ciise kana dhagaadhaan mataa kana keessa bashak godhee mataan kun akkasii adda faca'aa jechuudha. Surriin adiin tun dhagaa san irratti. Ganda guutuu akkasii fixeeti. Waan si mudate yoo qabaatte habbaa sadii keessaa nu himta takka lama sadii jettee takkaan gartee raafachuu dadhabde. Achi gura warraa laga cuunjaanii gabbuune. Laga san keessatti waan ajaa'ibaa argata sammuuti yaqa isaa baduu diddegaa waan laga san dhayi. Mudannoo takka jidduudhaan mudannoo addaa tan irraan bahu. Gaafa leencaa fi waraabessee karaa gobeellee kanatti akkanatti wal fixaa turan. Sa'aan durutti dhiyaaturraa sa'aan jijjiiramte gaafa takka sa'a 10 faatee guyyaa keessa sa'aan jijjiiramte. Mee wanni san gaafa san maalirraa kaateeti? Lafa afaarraa fuudhanii qotee bulaa kana tun beenyaa san gayaa osoo hin kennineef lafa isaa mana barnootaa afaarra ijaaranii kaayanii osoo manni barnootaatis irratti hin ijaaramin. Rakkoo hedduutu akkasii furamaa ture. Mee sagantaan sun ammallee nama jirti deemu jirti moo sagantaan sun ammallee ni jirti? Warra osoo mana murtii deemanuu kophee tara kophee shaniin fixe nama naanjee hundaa jira boo'ee. Mee warra gartee bulchiinsaa bira ta'ee adoo mataa jettanii akka amma jettutti gabbuutanii oggaa isin gaafattan rakkoon isin mudan. Hedduudha waan san itti hojjannee hanga beeytee warri aangoorra jiran kaabineen nam shan hundinuu irraa kaafamtu jechuudha. Qophii gaafa san dhiyeessan keessaa tan dhageeffattoonni irraa gammadan ta'u. Yooni gubboo beetanis kun hoodhaa tanaati. Hin fayyine namni gaa inni fayyine jee dhufee bal'aanis naafninis baanee bobbaa baane hoggaan harkan hin amanan tokko hanga sagalee teenya dhagaynu. Maali yoo afaan yoo wallagga ta'es hojjetaa ta'ee hanga jirutti inni dubbisuu hin danda'u ture. Beeyta Oromoo tana deeggartanii waran jeeti ganda guutuu wali qabe. Reediyoo Itoophiyaa dameeran kun du'a mallas osoo gartee reediyoon biyyaa kabiraan gabaasini iccitii san gabaaseeti cufamee olola juu deemaa ture. Ololli kun dhugamoo dhuga qabata. Kun barkoo miidiyaadha. Barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana like, share, subscribe godhaa isin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya arran tana keessummaa addaa takkaan isin qabaadhee dhiyaadhee jira. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan dhimmoota diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa irratti yeroo garaagaraa irratti keessummaa namoota gartee dandeettii addaa qaban, ogummaa addaa qaban, seenaa qaban, muuxannoo qaban, namoota muuxannoo ajaa'ibaa qaban isiniif dhiyeessuudhaan beekama. Har'aas akkasumatti nama tokko nama jabaa nama gartee gaazexeessummaan ammaan tana taa'ee haasa'u tana nu dura ogummaadhaan qabu nama dandeettii isaa safartuu teenyaa fi madaala keenyaan hin safaramne nama seenaan isaatis akkaan gabbattu nama namuu beektan ka gurraa qabdan ka gartee namni hundinuu ijaan illee yoo beekuu baattan gurratti sagalee isaa beektanii si dhiyeesse kabajamaa jaalatamaa abbaa keenya gaazexeessaa Zakariyaa Miyyee baga nagayaan karaa barkoo miidiyaa nu dhuftee afeerraa teenya kabajjee barbaacha yeroo dheertuu booda akka gaafa kaan warqaa isinii barreessanitti isin barbaannee isin iyyaafannee kana nurraa qeebaltanii gama barkoo miidiyaa nu dhuftanii isin ja'a baga nagayaan dhuftan. Baga nagaan nu eeganii guddaa galatoomigaa Adam Lugaanuu asirra naafeeroo keetiif miidiyaa barkoo irratti naafeeroodhaaf guddaa galatoomin jira. Hedduu galatoomii mee maatii barkoo miidiyaatti waliin dhaloonni ammaan tana maatii barkoo miidiyaa kun gariin isaanii gartee dhaloota haaree ta'uu malaa dhaloota gartee wal keessa jiru. Mee maqaa keetii fi iddoo dhaloota keetii akkaataa guddina keetii maatii barkoo miidiyaatti wajjin wal nu bari. Tole baay'ee gaariidha. Ani Zakariyaa Miyyeen Laanjaanii kaniin dhaladhe bulchiinsa dirree dhawaa kilaastara waahil aradaa takkaa'u ganda hulul mojoottiin dhaladhe. Hulul mojootti kutaa takka hanga torbaa achumatti barnoota sadarkaa tokkoffaa achuma gandattiin maatii kiyya biratti baradhe. Kutaa torba eegaan fixe booda kutaa 8 fi 9. Ana Qarsaa godina Harargee baatti ol baheetiin gammoojjii irraa magaalaa Laangayeetti baradhe. 7 eegaan ichitti xumureen boodaan gara kutaa 9 hoggaaniin dhufu
Iddoon amma hojiidhaa jiru magaalaa Harar dhufeetiin kutaa 9 magaalaa Hararii barate. Sababa gaa ilma qotee bulaatii jirraa asitti barachuun kutaa 9 xiqqoo natti ulfaatteetiin gara bulchiinsa dirree dhawaatti deebi'ee kutaa 10, 11, 12 dirree dhawaattiin baradhee jechuudha. Achi boodaan gara yuunivarsiitii Haramaayaa seenee dippiloomallee jechuumarraa fudhadhee achi booda hojii bara 1988 nam sadiin seenanii yaadadhaa Rabbi rahmataa godhuu fi dippiloomaa osoo hin qabuuti jechuudha. Kanin gara hojiidhaa seenee naa fi Maammassaa fi Umar Rabbi rahmataa godhuu fi isaan lachuu addunyaarra hin jirani Maammat Arabootu wajjin afaan Oromoo bara 1988 takka jee miidiyaa irratti as ba'ee jechuudha. Ayyee. Hedduu galatoomii bara gartee namni miidiyaa fi waa'ee gaazexeessummaan beeknetti barnoota illee gartee sirna san keessatti ilma qotee bulaa taate akkuma ta'e taatee barattee dippiloomaa kee fudhattee hojii eegalte mee Maammasaafiillee rabbii irraa mataa godhuu fi namoota lama wajjin eegalle jettee boodarra gartee waa'ee namoota hojii hojjettanii bal'inaan itti dhufna. Ammaaf akkaataa hojii gaazexeessummaatti itti dhufta kanatti mee barnoota yeroo barattu san gaazexeessummaa tana osoo barnoota gartee olaanoo yuunivarsiitiin seenin dura gaafa ganda jirtu osoo maatii wajjin jirtu osoo gartee barumsa sadarkaa qaxaanaa jirtu hojii gaazexeessummaa kana shaakalaa turte moo akkamitti gama gaazexeessummaa dhufuu dandeessi? Dhuga baantaa har'aani bu'uurri karaa gaazexeessummaadhaa dhufuudha abbaa kiyya jechuun ni danda'ama. Abbaan kiyya naman baratin illee ta'u raadiyoona kana wasana maleedha jaalata. Inumaatu ganamaas afaan Oromoodhaa hoggaanii gaafa duraa san ganama 3 fi galgala 12tti tamsaa'aa waan tureef reediyoo kana namoota ganda keenya keessaa qaban muraasa keessaa abbaan kiyya isa tokko ture. Hedduu reediyoo kana ni hordofaa waan reediyoo afaan Oromootiin biyya alaatii dabruus osooniin ijoolleetiif osooniin numaatu hin beekne duraa'u gaafa Moqaadishoodhaa yeroo jalqaba afaan Oromoo dabruurraa kaasanii ni hordofa abbaan kiyyaasi. Sanumarraa kaaseetiin anis eegaaniin kutaa 9 fi 10, 11, 12 yookaan ga'u eegalee reediyoon afaan Oromoodhaa kan biyya qofa osoo hin ta'in afaan Amaaraatis kan biyya keessaa dabru qofa osoo hin ta'in kan biyya ambaa Ameerikaa fi Jarmanfaarraa dabrullee dabalatee jechuudha. Afaanota kana hordofaatiin ture. Abbaa kiyyarraa hin dhaalee jechuun ni dandeessa waan guddoo jalqaba. Hedduu bareedaadha. Odeeffannoo irratti uummanni kun wanni gartee sochiin abbaa keetii osoo hin baratin reediyoo wajjin adda ba'uu dhabuun wanni agarsiiftu uummanni kun hedduu odeeffannoo irraa uummata adda hin bahin gartee addunyaa wajjin uummata wal quba qabaachuudhaaf fedhii guddoo qabu. Akkasumatti gama gartee gaazexeessummaa harkifamtee jechuudha. Mee yuunivarsiitii gaafa seentu waa'ee joornaalizimii baratte moo akkamitti maal eebbifamte gama hojiitti osoo hin dabalin maanejimentiidhaan baradhanii bulchiinsa waa'ee taligaa maanejimentiidha kaniin baradhanii numaa ila digrii sadaffaatti illee digrii dippiloomaa digrii lammaffaa digrii tokkoffaadhaatis maanejimentiimaan baradhe maanejimenti biizines ammas digrii sadaffaatis wanni si ajaa'ibsiisu maastaraas amma digrii kaniin baradhe maasteriinis biizines maanejimenti information system in baradhe maaddanaan. Ogummaa seentee hojjetteen wajjin hagartee ogummaa keessatti cimina keessa wal quba qabaattu malee kallattiidhaan gaazexeessummaadhaan eebbifamne jechuudha wanni baratte. Hin baranne garuu communication biizinasii fi maanajimentii hoggaa barattu waa'ee communicationii qaba akkaataa itti sabqunnamtii irratti bal'inaan qaba. Kanaaf jecha artiidha hojiin tun lachuutu artii waan taateef waliin deemti. Garaagarummaan qabdu jechuudha. Yuunivarsiitii keessa amma fakkeenyaaf namni edukeeshiniidhaan eebbifames barnoota afaaniin namni eebbifame.
artiidha namni ammaan tana afaaniin eebbifames akkasumas namni communicationin eebbifameef namoonni managementiin eebbifames waan artii taateef waliif deemti communicationii akkaataa itti nama qunnamtu akkaataa itti nama gaaffii fi deebii itti geggeessitu hunda achirratti waan leenjitu jecha. Hedduu bareedaadha. Mee gaafa jalqaba miidiyaa ogummaa tanaan qaxaramtu gaazexeessaa taateetuma dorgomtee yeroo sanitti qaxaramte moo akkami? Mee seenaa hundeeffama reediyoo Itoophiyaa damee Harar wajjin wal nu qabsiisi nu kaasi. Baay'ee gaariidha. Ani akkuman jalqabarra siin jetti ilma qotee bulaati. Barnoota kiyya fixeetiin qonnaa fi jecha maatii xiyya bira jira jechuu baadiyyaa Araddaa Uruu Mojuu. Akkuma jalqabarra sii tuqetti reediyoo waan hin jaaladhuuf jecha kutakkallee reediyoon kun gaafas zaa sadii ni jira ala daasaftii zaa jaarra jira galgala zaa 12 waan jiruuf reediyoon Itoophiyaa dameen Harar beeksisaan dhagayan beeksisa isaan baasanii nama akka barbaadan. Anis hojii hin qabu haadha abbaa kiyya bira waan jiru beeksisa san dhagayeetiin dhufee dorgomee toora nama 8 mokkanaanii dorgomnee namni 3 dabre san keessaa jechuudha. Mee beeksisni gitinni beeksisni san barbaadu hojii gaazexeessummaa jeeti reediyoo sanii barbaadamoo moo hojii biraatiin? Afaan Oromoo qofaan immoo afaan biraatiin? Wayita sanitti afaan sadii namni asitti dorgomneen reediyoon Harar kun afaan sadiin tamsaasa afaan Oromoo, afaan Somaaleetii fi afaan Hararii jira. Afaan sadeeniifuu nama sadi barbaadameeti. Akkasi beeksifni afaan sadeeniifuu waan ba'eef jecha namootan dippiloomaaf qabuu fi namootan kutaa 12 fixee waan juttu ulaagaan ittiin namoonni isaan ittiin nama filatan. Hayyee akkasitti namoota 80 keessaa namni 3 qofti dabartan jechuudha. Namoonni 8 kun afaan tokko irratti moo warra afaan adda addaati? Afaan tokko irratti afaan Oromoo irratti nam 3, afaan Somaalee irratti nam 3, afaan Hararii irratti nam 3. Hedduu gaariidha. Eega qormaata san fudhattanii gama hojiitti seentan mee namoonni gartee gara hojiitti yeroo seentan isin gargaaran akkaataan hojiitti eegaltan akkam ture mee? Qormaanni kun akkuma namayyuu beeku qormaata sagaleedhaa jira. Kan barruudhaan gaafatamtuutu jira. Akkasumatti illee ammas istuudiyoo keessatti kan haala itti qoramtuu fi deebitee ammas intarviyu gaafii jira. Hoogganoonni kan si gaafatanii sadarkaalee kana eega tarkaanfattee ati dabruu keebee ittiin boodatti leenjii gabaabaatu jira. Leenjii nu kannaniiti leenjii gabaabaa san eega fudhanneen booda akkasitti namni kun hamma ati akka dandeessu jalqaba oduu katti hojjetan sagantaalee katti hojjetan akkasitti warri keessa jiran namootan kana biratti ramadamnee fakkeenyaaf namootan akka Aadam Ahmad, namootan akka Alfee Abdulwaab, namootan akka Shaakir Ahmad fa'aa isaan kanaa wajjin akkasitti isaan kana jalatti ramadamneeti isaan kun tartiibaan akkatti hojjennu nu garsiisaa turan jechuudha. Hedduu gaariidha. Gaafa sammee gaafa dura sagalee si qoranii gartee waan hundaanuu hojii eegaltu oduu dubbisteen se'a. Mee oduu gaafa san dubbiste akkuma gaafas dubbiste nu dubbisi. Gaariidha dhugaa gaafa san jalqaba wanni ni nan eegaleen oduudha. Oduullee ni yaadadha galgala toora guyyaa waraabeetiin edit godhee kaayee oduun sun akkasitti bal'ina oduu tanaatiif Zakariyaa Miyyee jechuudhaan gaazexeessaan hangafni keenya Aadam Ahmad mata duree irraa dubbisee akkasitti inni sagalee bal'ina oduu tanaatiif Zakariyaa Miyyee jee akkasissanii eegale waa hundaafuu ugaanii oduu dubbifnu yooniin kaniin irraa siitu kutaate akka moltan dhageeffatoota keenya kabajamoo oduudhaan isin dhageessisaa oduu zaatanaatii waliin Zakariyaa Miyyeetii jalqabuudhaafis matootii oduu haala kamiinuu deebii quubsaa ta'e laachuudhaaf qophaa'uu isaanii waraanni Iraan beeksisee
Wancaan addunyaa 23ffaan Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikoon waloon qopheessan haala gaariin itti fufeetii jira. Akka ittaanu kanattiin bal'inaan isin biraan ga'e jechuudhaan bifa kanaan dhiyeessina. Hedduu bareedduudha. Hedduu bareeddu. Bara ammumaa silaa gaazexeessaan sumatee yeroo wayyaa bara kabiraa walumaan taphachuu jirra. Beekaatu mulee taphachuu jirra. Galatoome. Hayyee. Hedduu nama toltii sagantaan teessanii gaafa san mee gamanumaan qabiyyee sagantaa keessanii akkaataa itti hojjettanii reediyoo Itoophiyaa damee Harar kun hojjettoota meeqa qaba gaafa sanitti jechuun exactly yaadachuu baattullee gaazexeessotaa fi namoota gartee teeknishaanaa wajjin. Waliigala guututti afaan sadeenuu dabalatee teeknishaanota dabalatee kutaa bulchiinsaatii wajjin toora nama 57 kan achi keessa hojjetu gaafa san. Afaan Oromoo Baratti nama ati xiqqaa taramsan keessa jechuudha. Hedduu bareedaadha. Mee sagantaa gaafa hojjechaa turtan keessaa gaafa sangaa reediyoodha akka ammaatti gartee namni isin laalu namni bifa isin argu namni lafarratti gartee kadhufee isin argu taate malee namni isin beeku hin jiru. Sagantaalee yeroo hojjechaa turtan keessaa mee sagantaan tan hundarra jaalattu ta gartee isa keessa ammallee isa keessa jirtu ta gartee hundarra jaalattu sagantaa ta'e sagantaaleen nuti hojjennu ana qofaa miti waa'ellan qiyyaas hojjetan kan nuti mirqaannee gammannee ittiin hojjennu sagantaalee guyyaa saftii fi guyyaa alhajaati. Sagantaalee bashannanaa jechuun dargaggootaa fi sagantaa bashannanaati. Sagantaa lameen kana guyyaa saftiitii fi guyyaa alhadaa hojjenna. Nam tokko qofaa mimmaas wanni si ajaa'ibsu sagantaalee tana ka hojjetu. Hojjettoonni afaan Oromoodhaa kan ichitti argaman hundinuu akka guuzaatti bakka takkaa dalayne jechuudha. Namayyuu mata duree tokko tokko qabannee akkasi waliif finneeti waan hojjetamtuuf. Sagantaan sun ammaas sagantaa hundarra sagantaalee santu hedduu bareedduudha. Akkasumatti dhageeffattoonni keenya numaatu wanni si ajaa'ibsiisu sagantaan tun warra magaalaa jiruuf zaalaaqanaati. Warra baadiyyaa jiruuf zaa isaan salaata salaatanii beeytee hojiitti ol kaani. Hoggaani nu harkan hundaa aboo maali zaa laaqanaa tanarraa osoo xiqqochiin nurraa siisitanii ija kunis ammoo zaa salaataa tana zaa nuti imma salaannee hojii kaanu maaliif sagantaa bareedduu tan nu dhoorkitanii akka isaan hin dabarre jechuudha. Hangas takka jaalatan. Sagantaan guyyaa saftii aladaa sagantaa gartee namni dhiisuu miti. Amma sagantaan isaa guyyaa arbaa jirti moo filannoo sirbaatiin siyaata ganama filannoo sirbaa tan salaasaa fi jummataa tuni egaa hangafoonni keenya gurguddaan beeytee daran keessaa beeytee gariinis wannataan bara 1995 booda jaalatamuu eegalte. Naafi Abdusalaamit dalaga sagantaalee tana wal jalaa qabneeti dalaynaa dhageeffattoonni ammas waan isaanitti dhagahame fedhan nuus qeeqan nuus komatan akkasumatti illee ammas wantoota nama bohaarsan nama bashannansiisan jaan nu barreessaniiti nu ergan poostaadhaan. Tanaaf jecha sagantaan filannaa sirbaa tan ganama salaasaatii fi ganama jummataatis hedduu bareedduudha. Ammallee itti jirra ammallee amma maatu dalagaa jirra. Sagantaa hedduu bareedduudha. Sagantaan tunis sagantaan gartee saftii aladaatis namni immoo eegeetu dhageeffata. Gaafa san namu akkuma jette yoo gartee akaafitti ol kellee if dura reediyoo fanniseeti Philipsii taatus reediyoo isaa gartee if dura fannisaati kadalaga jirus dhageeffata. Sagantaa goofataa jira qophii bashannanaa akkasii achi booda hin garre. Gaafa san oggaa goofata gootan eenyu haa maluu qabu eenyu haa arri qabu. Oggaani beeytee naafi walitti Kishnaa goona naafi Abdusalaam akkam naan jaaseete beeytaa mataa kee muluu gurra lameen qofa jala rifeensi xiqqoo mul'atu hoggaa inni naan jee anis gaa mataa kee ka jibrii bukkee fakkaatu ka arrii qabu kanaan jaani nulachuu muluu sin qabnu nulachuu arrii sin qabnu dhageeffataan keenya waan ijaan nu agarreef dhugatti fakkaate hoggaan immoo fiildii baanee bobbaa baane hoggaan nu harkan hin amanan tokko tokko hanga sagalee teenya dhagaynu. Anu hanga irraatti isin lamaan keessaa kamtu arri kamtu maluun hin beekini malee
dhugumaan se'uu ture dhugumatti hin beeka. Dhugaadha. Reedoo wanta jecha Beektee- gaafas akkas nama gootan jechuudha. Ammas san qofaa miti beeyta Abdusalaam dheeraadha meetira 2 ga'e. Ani gabaabaadha beektee meetiraa fi saantimeetira toora 60. Si gabaabaa kana if jala laalaatiin beektee mana oolmaa daa'immanitti siin deemaan jaani beekta. Hokkaan faallaa waan haasa'inuuf jecha. Isammoo ani inni waan dheeraa taateef hoggaani karaa deemnu akkattiin if gubbatti salaalaatiin wajjii ana karaa'u inni dheeraadha osana malee Abdusalaami. Tanaaf dhageeffataa keenya akkasii bashannansiifu. Faallaa gootanii nuti wal bashannansiiftan jechuu kadheeraatiin gabaabaa jettanii gabaabaan dheeraa jettanii hedduu bareeddi. Mee reedoo gaafa san amma poostaan anuu ammaan kana poostaa akkatti argan san hedduun beeku gaafa san namni akkamitti itti yaadee xalayaa san barreessee poostaan isin erga isinis eeggattanii fuutan. Wanni si ajaa'ibsiisu har'aan tana gaa teeknooloojiin dhufteeti poostaaleen sun hafe malee har'a osoon hin gaamma manaan jira malee sila poostaaleen gaafasii kumaatameetu amma istuudiyoo teenya keessaa jira ka gaafas nuuf ergamaa ture. Namoonni nu ergu kun barataan ni erga, barsiisaan ni erga, qotee bulaan namoota barate barbaadeeti naa katabaa jeeni sagantaaleen tun egaa torbaanitti isniina sagantaa aadaatii fi sagantaa ammas gaafii fi deebisa aadamaa amma qabuutu jira. Salaasaa akkasi filannaa sirbaatii fi sagantaalee jireenya hawaasummaa fi sagantaa qonnaafaa jira. Arbaas akkasumatti tartiibaan qabdi beeytee. Sagantaa tanaaf ja'a barreessaa jennaan lakkoofsa poostaadhaa 7 qabna manni poostaadhaatii fi waajjirri keenya waan wal bira taateef. Namni aanaa irratti mas mana poostaa jira mumaa'uun jira aanaalee irra manni poostaati. Mana poostaa san dhaqee poostaa san ichi naqa. Poostaa ichi naqe saniitu akkasitti deebi'ee nuuf dhufa jechuudha. Mana poostaati hojjettoonni ergamtoonni dhaqanii fuudhanii fidanii ni jira sanduuqa san keessa kaa'anii ichi dhoofna nuti dhoofneeti keessaa taggaftee ergaa bebbereedduu qabdu keessaa fuunee akkasitti deebifnee dabarsina. Wanni si ajaa'ibsiisu egaa waraqaa kaasuun keenyan hafin sababa waraqaan tun beeyta tanaati har'a ergiteeti baatii 6 torbafaa booda taraan si ga'e. Jaalallummaa uummanni reediyoo kanaaf qabu jechuun Harargee bahaa Harargee lixaa Baalirraa Arsiirraa akkasuma naannoo Somaalee Moqaadishoorraa ilaa Jibuutiirraa Saawudii Arabiyaa Riyaadii fi hundarraa dhufti waraqaan tun wanni si ajaa'ibsiisu. Yamanii fi Jibuutii fa'aa dhiisii ugaa'e ni dhaga'amammaas reediyoon keenya achitti. Tanaaf jecha nama gariin eega inni du'e fa'a kan maqaa isaa asii nuti yaamnuutu jira wanni si ajaa'ibsiisu akka tasaa ta'ee jaalalleeti yaabaluu abaluutiif sirba kana naa filaa jeeti jaalalleen isaa tan duraan qaadhimaa isaa tan inni filateef sun isaan osoo waliin fuudhin nama biraa fa'aa heerumtee haadhoorra nama biraa taate nuti asii filannaa sirbaa isii fillaaf nama inni fileeffa akka hangas takka. Ajaa'iba akkam gaafa san reediyoon akka ammaan tana bar FM kunu bakka hanga tokko dhaga'ama hedduun deemu gaafa san akka ajaa'ibaati. An yoo gaafa karuma kan isan qofa dhaga'amaa min ta'aniifu arguma baatii fi lixaa kana qofa. Harargee lixaa ilaa daaroo labuutii fi kun ilaa dhummuu gaafatti dhaga'ama kun shanan kolloo jaaniiti ilaa ichiitti dhaga'ama ilaa asin ilaa awaashii fi naannoo affaar guutuu dhaga'ama ilaa wallootti. Deebitee asiin baalee bahaa kan akka jirutti amma ammaatu nuuf bilbilan baalee baharraa dhageeffatoonni keenya guyyatti ni dhaga'ama. Ajaa'iba gaafa san hedduu namni itti yaadee galtee xalayaa san walii barreessa. Namoonni mee xalayaa tana barreessanii xalayaa zaannaan dubbifnee jedhanii qofatanii dhagaa ture gaafa san. Xalayaa xiyyeetan maduraa takka akka tursiiftanii tara tanaan irraan tursinaa kan jiru. Namoonni akkasiis immoo qaamaan si kun nama hin jiru. Bashbashi warri akkasii bashbashi gariin akkam jaanseete yooni mancaadhaan istuudiyoo san keessatti isin hin dhufne nuun jaan gariin ammaas xalayaa xiyya firaasha godhattee jaa gariin haadha warraatu qibaaba jalatti biddeenatti buufateen nuun jaa nama meeqaatame wala garraa
dhaggeeffataan bashbash hedduu nama hedduutu numaatu amma dhaggeeffattoonni himma Zakariyaa fi Abdusalaamin nun beekan. Maqaa gabajjee maqaa gabaabaa nu baasaniiti Aafizaa nuun jaan amma ilmaatti Aafizaa jaanii akkasi barreessan hoggaa barreessanu maqaa keenya guutuu dhiisanii Aafizaatti beekamna. sirri Hafizaa jedhanii dubbistanii gaafasuu dhagahuun turre Hafizaa mancaanii isin dhufa jiru ni jira dhugaadha. Ammoo wayin keessa isin haa yoo gartee waa feetanis kajuus ni jira. Yoo balta feetan moo kajuu. Eeyisa dhuga baanta haqarshii takka keessa kaayuus ni jira ji. Haqmaas garaabaa jimaa sana dadachaasee akkasitti poostaa kana keessa yoo ni gubboo feetanis kun hoodhaa tanaati. Waraqumati rabbi jaana dubbisa kajue akkasitti waraqaa kunoo keessa nu kaawwas ni jira. Kun ammaa suuraa kaasee mancaa gurguddaa kana. Suuraa ajaa'ibaa tana keessa kaayee akkasi mancaa kana keessa kaayee kanaanin manatti isinii dhufan nuun jaa akkasin nu akeekkachiisan. Nuun dhufini numaatu chisit dhufaa jennaan nuti soggaasan. Hedduu gaariidha. Qophii ajaa'ibaati. Qophiin sanii waraqaadhaan akkasitti namni walitti hirmaachaa wal iyyafatee gartee gaafii isaa dhiyeeffatee jechuun turtullee nama keessummaa ifamtee fi zaman akka ammaa kanan taane gaafni sanii mee qophii gaafa san dhiyeessan keessa tamtuu amma reefu haafnee tagartee atilleen irraa gammaddu tagartee akka nu dura jaalattu tan dhageeffattoonni irraa gammadan tagartee yaadaguu kannan dhageeffattoonni tanarraa gammannee hedduu jaanoo tame. Wanni si ajaa'ibsiisu amma reediyoo Harar kana dhageeffataan ani dhugaa yoo kan jennu taate dhageeffataan tanarra jaalata jettee takka qofa tan ichi keessa hin jiru. Carraan isaanii miidiyaaleen ammaan tan akkammaa kanatti babal'atee waan hin jirreef jecha carraan isaan qaban oduudhaas tokko isaan hin dabartu. Sagantaan isniina hanga jummataatis takka isaan hin dabartu ni dhageeffatan. Akkasumatti sagantaan saftii fi aladaatis hedduudha jaalatamti. Wanni si ajaa'ibsiisu sagantaa gaaffii fi deebisaa tana Adam Ahmad dhiyeessu takka jira beektee wantoota addunyaarra jirtu waan fedhe namni gaafata. Barruu adda addaa garagalcheeti Adam akkasitti sagantaa san dhiyeessa. Eegas illee taarikuu fi anis illee dhiyeessaati turre itti hirmaatan namni qaceelloo dhageeffata beekumsa waliigalaati. Akkasuma sagantaa yaada ummataa jira. Sagantaa yaada ummataa kun dura dursoo namni kun yoo qaamaan taate sila istuudiyoo keenyaa dhufeeti wanna beektee rakkoo isaanirra geesse rakkoo bulchiinsa gaarii qaamaanis dhufanii nutti himatan. Takkaahummoo xalayaa ergan. Hoggaa xalayaa ergan nuti hojiidhaaf aanaa san hoggaa dhayne xalayaa san fuunee dhayneeti bulchiinsa aanaa sanii nuti egaa hokkee qabna jechuun dhimma isaan nutti ergan san. Abalu rakkoo kanaan narra ga'e rakkoo kanaan narra ga'e rakkoo kanaan narra ga'e rakkoo kanaan narra ga'e jee bulchiinsa gaariidhaa wajjin wal qabatee rakkoolee kaate san akkasitti numaatu ifaa fi bilisatti maas isaanis rakkoo san himatanii san qofaami mana murtii dhaquurra yeroo sanitti wanni si ajaa'ibsiisu. Reediyoo Harariin dhayxu waliin jaan gaafa san reediyoo keenya isniina hanga jummataatti guyyaa hojiidha. Warrummaan rakkoo bulchiinsa gaarii himachuu dhufu akka mana murtii himma dhaabbatan kanatti tarree galanii dhaabbatanii akkasitti dhufanii nutti himatan. Hedduu bareedduudha. Eega kaafteefuu waan kana yaada ummataa kana qophii yaada ummataa kana haala ammaan tana jiru wajjin gulaallu ammaan tana niu namni gartee feesbuukaa jira tiktoka waan adda addaatiin rakkoo hawaasa ibsachuu danda'a. Gaafa sana ammoo reediyoo kana malee jiru deemee dhufee himata namni mee warra gartee bulchiinsaa bira rakkoo tana guutuu dhiyeessitan gartee yaada ummataa jettanii akka amma jettutti gabbuutanii hoggaa isin gaafattan rakkoon isin mudanne jechuun rakkoon sodaachisaatis taatee rakkoon adda addaa isin mudanne takka. Rakkoon amma gaa miidiyaa irratti hangana jeetan rakkoon hamtuun nu mudate hin jirtu wanni isaa ajaa'ibsiisu immoo maaliif seeti nuti amma gaa hojjetaa mootummaati gaazixeessaa mootummaati gaazixeessaa ummataati nuti maas dildila rakkoo tana amma dildila hoggaaniin siin jee mootummaa fi ummata waliif fiduudha kaayoon teenya guddaanu maaliif
imaammataa fi wanta mootummaan gaddabarsu uummata biraan ga'u. Akkasumatti ammas rakkoo bulchiinsa gaariitis haa taatu hojiilee hojjetamte ta'e uummata gara mootummaadhaatti ichi dabarsuudha. Gartee beeksisuudha jechuudha. Kanaaf jecha warri rakkoo akkanaa qaba rakkoo kanaan narra geessise bulchaan araddaadhaa bulchaan aanaadhaa kan jan kana wanni isa ajaa'ibsiisu abaluu akkana gootee rakkoo kanaa qabda rakkoo akkanaa jira jennee itti himneeti isaanummaan ammas fayyaa hade'anii isaanummaan warri bulchiinsaa jechuudha. Makiinaas nu godhanii namaas nu godhanii bikka tana dhaquu barbaanne jennees fuudhanii nu geessanii akkasitti isaanummaanuu rakkoon sun yoo jiraatte dhugaadhaan yoo jiraatte ni jirti yoo hin jiraanne tun hin jirtu jaanii akkasitti walii araata yooni warri aanaadhaa dadhabe warra aanaadhaa irraa akkasitti deebii dhabne godina dhufu Harar jechuun aanaa akkanaatti rakkoo kanaa jira hoggaa jenneen hogguusuma warri godina irra jiru ilaachii bilbilanii takkaa'uu horee dhaabanii jechuudha. Horee dhaabanii ilaachii dhaqanii akkasitti waan san qoratanii angawaa nama angoorra jiru achitti uummata irratti rakkoo dhiibbaa uume san hogguusuma kaasan wanni si ajaa'ibsiisu gaafa san reediyoonaan haasawamnaan. Waan ajaa'ibaati sagantaa gaafa takka waa'uma akkanaa kan hin dhageeffannee fakkaata waa'ee barnoota irra fakkaata nama tokko aanaa haramaa taatu waa'ee barnoota irratti Absalaam taatee fi taatee hin beekne hedduu gaafatanii dhageeffadhee mee ni yaadatta sagantaa sanii waa'ee malaamaltummaatiin wal qabatee namoota akkasitti gaafatanii. Hedduudha rakkoon malaamaltummaadhaa gaataniin amma aanuma haramaadhaa yoo laalle aanaa haramaatii fi humni ifaadhaa maallaqa hedduu aanaa haramaatii fi haada kana gaafa diriirsan jechuudha. Aanaa haramaatii fi aanaa hombolchaatti gaafa haada diriirsan manni humna ifaadhaa jechuudha elektiriika. Qotee bulaa kanarraa maallaqa bar 50,000 150,000 lama akkasii irraa fudhataniiti iddoo mootummaan hin ajajin hunda geessanii booddee irratti wanni sun beeytaa malaamaltummaan sun irra dhaqqabamti. Uummanni dhufee maallaqa keenya nurraa fudhatanii haarni nu diriiree ifaan nu seenne jaanii akkasitti qoratamee waan san gaagaramu keenya ugaa dhufan nutis isaan deynee ammaan tana humniti ifaadhaa Harargee baakune haramaa irra waan jiruuf kan akkasitti irra itti deemnee jala deemnee akka afala harkattu goones ni jira ji. Akkasumatti aanaa kurfaa callee dhaga'uun dhabdu. Aanaa kurfaa calleetis waa'ee bulchiinsa gaariitii wajjin wal qabatee rakkoo bal'aa takkaa ture. Abdusalaamii dhaqee gaafa san rakkoo san isaan dhaqeechee fide sanirrattis hedduudha waan san itti hojjannee hanga beeytee warri aangoorra jiran kaabineen nam shan hundinuu irraa kaafamtu jechuudha. Akkasuma aanaa masalaadhaa takkaa amma shanan dhugoo Harargee lixaa dhaqeetiin beeytee warra sayyidaa jaaniin aanaa san ichitti manni murtiidha. Ummata warra osoo mana murtii deemanuu kophee tara kophee shaniin fixe nama naanjee hundaa jira boo'ee. Ammas gaara ummataa gaara guutuu ganda guutuudhaati nam tokko nama dhuunfaati abbaan seeraa murteessi. Wanna san akkasitti gaafa san kan yaadadhu keessa irratti hojjennee waan san hoggaa namichi pirezidantiin mana murtii aanaa sunillee aangoorraa ka'ee inumaatu hanga beeytee abbootiin seeraa adaamatti irra mari'atan takkatti waan san jechuudha beeytee rakkoo aanaa shanan dhuggoosan akka fakkeenyaattiin sii kaasaa jira. Akkasumatti aanaa dadarittis bulchiinsa gaariidhaa wajjin wal qabatee faayinaansii wal qabatee aanaa baddannoottis aanummaan irratti hin dalaygin hin jiru jechuu ni dandeessi. Roga tokko qofaanii mitimmaas wanni kun beeku. Lafaa wajjin ta wal qabattuu jira. Akkasumatti barnoota wajjin ta wal qabattuutu jira. Barnoota wajjin keessattuu amma maaltu jira seete lafa faarraa fuudhanii qotee bulaa kana osoon kannineef jechuun beenyaa san gayaa osoon kannineef
lafa isaa mana barnootaa faarra ijaarra jaanii kaayanii osoo manni barnootaatis irratti hin ijaaramin osoo hin beektee namichi irratti hin qotatin faa akkanatti haftu hundaa jira. Kana dhufanii nutti himan. Kanaas akkasumatti kan tokko tokkummaas hiyyeessa kan namni waa qabu faan murtiin taane akka gara gartee bulchiinsaa faadhaan itti dhiibbaa godhee lafa faarraa fudhatu jira qotee bulaa keenya kan. Kunis dhufee boo'ee nutti himate. Hoggoosuma illee akkasitti waan sangaan nutis akka uummanni gurra uummataatiin gurra uummataa dhageessifnaan wanni sun murtii nu markatte hoggoosuma. Qaamni bulchiinsaatis nu duran dhaabbatu. Qophii ajaa'ibaati qophiin san qophii ajaa'ibaati ammas bu'aa qabatamaa fiddee turte ni dhagaa namoonni harka bakka gartee bishaan rakkoo bishaan dhugaatii jiruu fi rakkoo barnootaatii fi malaammaltummaadha. Waan kana hunda bakka karaan rakkoon karaa jirtus mana hakimaa bakka rakkoon jirtus rakkoo hedduutu akkasi furamaa ture. Mee sagantaan sun ammallee nama jirti itti deemu jirti moo sagantaan sun ammallee ni jirti? Maqaaf ni jirti. Dhugaadhaa maal seete arraan tana xiqqoo hanqina humna namaa qabna eegaa reediyoon deebi'ee cufamee baname. Humna namaa gayaa madura hin horanne. Tanaaf jecha amma akka hanga dursan tokko qotee bulaan keenya akkuma durii dhageeffata. Ni bilbilaan garuu xalayaadhaan wanni ergan hin jirtu malee qotee bulaan keenya irra guddaan akkuma atis beektutti hawaasa baratee teknooloojii kanatti hedduun fayyadamne beektee tanaaf jecha akkasuma dhageeffatan ammallee aanaaleen gammoojjiitii fi kunuunti. Hedduu bareedaadha. Nuti isaan bira akkasii gayaa jira yoo niin jee wannaa miti. Hedduu bareedduudha. Mee gaafa takka osuma reediyoon Harar kun deemu jiru bara taatellee yaadadhu sa'aan durutti dhiyaaturraa sa'aan jijjiiramte gaafa takka sa'a 10 ta'ee guyyaa keessa sa'aan jijjiiramte. Mee wanni san gaafa san maalirraa kaateeti maaltu waan san fide? Maal seete reediyoon kun kan naannootii miti. Reediyoon Itoophiyaadhaa amma gaa hoggaaniin tajaajilanii fidu gara duubaatti deebiseetiin bara 1965tti afaan Oromoo Moqaadishoo baname. Maali Moqaadishootti san dura baname. Reediyoo sanii fi olola Moqaadishoodhaa dabru san beektee kaawuntar attaak akka faranjiitti jaaniin sanitti godhuu fi bara 1965tti reediyoon kun baname jechuun osoo naannoon dhalatin. Gaafa banamu san mootummaa Haile Sillaasee keessatti Finfinneettis hin jiru afaan Oromoodha. Kanaaf naannooma kanaaf eeganaa 67tti afaan Oromoo Finfinneettis baname. Gaafa eegaa Haile Sillaaseen kufee dargiin dhufe. 67tti kun banametti 84 gaafa gartee afaan wanna Ihaadig takkaawwan as biyya qabattu afaan Harariitis itti hidhame. Kanaaf jecha reediyoon kun gaafuma jalqabamu sanuuhuu afaan mootummaati reediyoon jechuun. Kan mootummaa federaalaati. Kanaafuu kan mootummaa federaalaa ta'eef reediyoon Finfinneedhaa tamsa'u keessattuu duraan amma reediyoon Finfinneedhaa tamsa'u suni ganama za'a 12 irraa kaaseeti hanga za'a 3tti. Afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiinis kan Finfinnee irraa tamsa'u sun gaafa saniifin sii dhufuu deema. Saniitu amma deemee za'an babal'attee ilaa za'a 6tti ta'e afaan Finfinneedhaa kun. Kanaafuu amma galgalaas duraan za'a 12 qabna gaafaaniin an tura dursu reediyoo Itoophiyaa damee bara 1988 seenu san ganama za'a 3 fi galgala za'a 12 qabna. Za'a 12tti afaan Oromoo seen. Hammas galgala duraan za'a 12tti afaan Oromoo nuti seenneeti ichi booda za'a takkarraa kaasee ilaa halkan za'a 6tti tamsaasni federaalaa sun Finfinnee dabra ture. Waa lama dalagammaas reediyoon keenya kun. Inni tokko kan Finfinneedhaa dabru san saampilaa arattanyaa jiru dheeraa kanaan qeeballa riilee jaaniini. Qeeballeeti ummata bira kagawoonaa jechuudha. Inni lamada lookaalii jaaniini kan asiitti barsinu kana. Kanaatu walirra dhufe. Hoggaa walirra dhufe reediyoo walirra dhufe kana
amma gaa dursi ka kennamuuf ka federaalaa ka gubbaarraa dabrasa waan taateef kun zaa 10 ta'uu qabaa jaanii akkasitti zaa 3 kaasanii zaa san geessan jechuudha. Zaa 10 hoggaas gaa wanni ummanni Harargee Bahaatii fi Harargee Lixaa hundinuu komii dhiyeessee komii isaanii saniin bakka duraanii deebinee jechuudha. Overlap godhee dabra ammummaatu overlap godhee timmaan tana zaa 3tti amma zaa 3 hanga zaa 5tti tamsaasa qabna. Tamsaasni kun kan Finfinnee san cufneeti naannoo keenyaanatti keenya kun dabra. Amma zaa boodaatti zaa 9 qabna amma duraanirra bara amma zaa guyyatti zaa meeqa qabna seete ganama guyya zaa 3 qabna amma ganama zaa 3 eegallee ilaa zaa 5 qabna zaa booda zaa 9 hanga 10 qabna saftiidhaas zaa 5 eegallee ilaa zaa 7 qabna ammaan tana zaa balla qabna jechuu barbaadeeti garuu maaliif seete chaanaalii waan heddummaate ka Finfinnee san cufneeti asitti keenya kana asii dabarsine gaafa tokkollee nu cufamuun qabu jaameeti kan wanni sun hojjetamte. Hedduu bareedaadha. Overlappii sana kan taanee fi gaafa san kana duraachisiisin jechuudha afaan Oromoo Hararii dabru kana. Yaa sirriidha. Komii uummataa kana gaafa san xalayaadhaa fi komiin bifa adda addaatiin dhiyaachuu turte akkamitti akka dhagamtu komiin uummataa kun akka daftee gaafa san. Komiin uummataa maaliif seete namni uummanni keenya amma maantanaa yooni reediyoo shiish jee qulqullina yoo dhabe hogguusuma silkiin cir jettee hogguusuma bilbila amma mammaatu tanaaf jecha gaafa san hoggaanii beektaa kaabineeleen aanaleetis ni jirtii miti karaa keenya qofa osoo hin ta'in dhiibbaan amma warra aanaalee bulchaa jiranii fi kana hundattuu walgahii hoggaanii uummanni marii gargaraatiif walgahii ni jirtii mi marii kanarratti mee isin tana dura hiikaa jechuu eegale uummanni jechuudha qaama mootummaa kanaan akkasumatti qaama mootummaa kan aanaarra jiru kan godinarra jiru kan naannoorra jiru ilaa hanga paarlaamaatti jechuudha warri miseensota paarlaamaa jiraame kan amma Harargee irraa filamee paarlaamaa deeman hangachiitti dhiyeessaa turan. Akkasitti komiin isaanii san qeebalamtee sa'a duraan deebi'ee jechuudha. Sa'a meeqa ture gaafa san sa'aan guyyatti waliigala qabdan? Zaa takka ture. Hazaa galgalaa ni cufame. Amma sa'a 3 qabdan jechuudha. Hedduu bareedaadha. Amma zaa 3 qabna. Mee gaafii biraatti dabarra san booda booda tanatti reediyoon Harar reediyoo Itoophiyaa damee Harar reediyoon beekamaan rakkoo uummataa furuudhaan aadaa fi safuu uummataa dhiyeessuudhaan qophii dinagdee imaammata mootummaadhaan oduu addunyaa dhiyeessuudhaan sagantaa bohaartii sagantaa bashannanaatiin uummata hedduu dammaqsaa ture sun ni cufame. Mee gaafa reediyoo Harar cufame san maal ta'e sababa maaliitiif cufame? Waan gaarii na gaafatte beektaa reediyoon kun amma bara 1998 booda naannoleen hundinuu FM mataa isaanii kabanataniif sochiitu eegalame. Wayita sochiin eegalamtutti hoogganoonni EBCdhaa kun reediyoo Itoophiyaa damee Hararii fi televezyiinii Itoophiyaadhaa maal jechuu eegalan seete dameen hin barbaachiftuu kan hoggaaniin siin jiru dameen bikkuma lama jirti kan EBC'n qabu. Tokko Harari bara 1965tti asitti dura eegale san tokko Mattuu irratti argama afaan Oromoodhaa bikka lamaa dabra. Bikka duraan osoon isiin hin fottoqin Eertiraadhaa qaba ture duraan. Eertiraarraa beektee kan afaan Tigreetiin dabrutu qabaachaa ture damee bikka sadeen kanaa. Egaa Eertiraan irraa fottoyte immoo bikkuma lameen kana qofaa damee qaba. Amma naannoon Oromiyaatis reediyoo fi televezyiina mataasii banachuu eegalte. Naannoon Amaaraatis, naannoon Tigraayis, naannoon Hararii faanis akkasumatti banachuu eegalan. Naannoleen hundi jechuudha FM'dhaa fi televezyiina mataa isaanii. Kanaafuu kanarraa kaaniiti kam jechuu eegalan seete dameen kun nun barbaachisu maa barbaachisaa dameen kun jaamee gaafa cufamuu mi beeki dubbiin tun 2004 cufame garuu san duraa huyi
yaanni lafa kaa'ame buurri cufuudhaaf itti karoorfatan kum lamatti jechuu itti karoorfataniiti guyyaa ni cufaman nuun jaanii nutti himaa turan. Isinis hojjettoonni beeytee gara yoo as jiraatanis asumaa'ii riippoortara taatanii asii ol ergitanii odeeffannoo oduu as jirtuu fi sagantaadhaas asit dalaydanii nuun jaanii takkaa'uu ichoolis hin fudhanna nuun jaanii akkas nuun jaaniiti nutu duruu ramadamne jechuudha maanta kum lamaa fi takka waraqaan nuu dhufte jechuudha. Ramadamne osuma dalagu jirru irra guddaa ammas warra manguddoota warra nama gurguddaadha. Fakkeenyaaf Adam Ahmad, Shaakir Ahmad, Mokonnin Abarraafaa xuurata baasan, soorama baasan jechuu isaan kana manguddoota. Namoonni immoo asitti nuti hafne Birru Ayyaalew, Abdusalaam ana, Taarikuu Lammeessaa nuti kun asitti hafne jechuu asin ramadamne. Reediyoon bigaa Harari kana nuti beeytee wayita sanitti uummata keenyatti himuu hin dandeenyu. Maaliif? Siyaasaan karaa biraa deemuu dandeessa. Tanaaf jecha keessa quba qabnaa jechuu barbaadeeti. Kana gaamma akka tasaatti akkatti cufame waan hin siimu muummichi ministeera duraanii Mallas Zeenaawii dhukkubsate. Dhukkubsateeti asii gaa biyyaan baa deemee mee bakka tana osoo ati fixane duratti gaafa sana akka ammaatti illee gartee feesbuukaa kun jirtu ololli deemu ammoo Mallas duratti du'a Mallas gabaaseeti reediyoo Itoophiyaa dameeran kun du'a Mallas osoo gartee reediyoon biyyaa kabiraan gabaasini iccitii san gabaaseeti cufamee olola juu deemaa ture olola ta'ee fi dhugaa ta'e ololli kun dhugamoo dhuga qabatama jiru moo dhugaa miti. Maaliif seete nuti oduu kan fudhannee oduu dabarsinu fakkeenyaaf oduu EBC'n halkan dalagee ganama deebifnee isin dhageessifne. Oduu ganamaatis oduu inni zaa 12 dabarse nuti zaa 3 deebifnee irraa fudhannee oduu ijoo nu fakkaattu ta hawaasa keenya kana ni fayyaddi jennu keessaafillee akkasitti tamsaas. Tanaaf jecha guyyaa san ammaan tana gaa Mallas guyyaa du'e oduu hunaa dubbise ganama san jechuun baatii hagayya 14 bara 2004 ganama zaa 3tti oduu naa dubbise. Oduu sanis gaa ganama zaa 12 fi zaa takkatti Mallas du'u televiziyoonaa fi reediyoo Itoophiyaatu na dura haasa'e. Kan afaan Amaaraatiin isaan haasa'aniin an afaan Oromoo deebisee translate godhee jechuun karaa afaan Oromootti turjumaana godhee afaan Oromoo deebisee akkasii zaa 3 anaa dubbise. Eegaan oduu san dubbise booda torban lamaaf maaltu jira seete amma namni jajjabaan hoggaa deebar biyya takka keessatti kilaasikaalii gadhiifama. Ni beeytame beeta mangistiidhaahi tamsaasni kallattii dabraa ture. Ammumaa sagantaa hoggaa dalaynu ammuma sagantaan teenya bar hoggaani tamsaasni kallattii paarlaamaan faan jira. Hoggaa muummichi ministeera paarlaamaadhaafaa ibsa kannu wanti jajjabduun hoggaa jirtu tamsaasa kallattiif saniif zaa gadhiif. Ammuma maatu maaliif hawaasni ummanni san dhaga'uu waan qabuuf jecha akkasitti gaagaafasiis sababa kanaaf kallattiidhaan tamsaasni beeta mangistiidhaan jechuun masara mootummaati dabraa waan tureef nuti torban lama guutuu sagantaan teenya adda citte jechuudha. Achumaanii gaa siyaasaa waan sodaataniis hin beeynu nuti reediyoon duraanuu lafa jiraan siin jedha wanni buurri yaanni akkasitti sababa saniin waraqaa takka malee afaanumaan jechuudha. Har'a booda reediyoon sun haa dhaabbatu tan jaamnu waraqaa takka malee akkasi cufamee jechuu gaafas. Waan lafa jala duraanillee isinitti haasawaa turan isinii quba qabdan waan gartee isiniif haareen ta'ini gaafa cufamu san maaliif isin beeysanii akka gartee hordoftoota keessanillee beeysiftanitti isin beeysanii ibsuu ture malee akkanumatti afaaniin akkamitti inni kana kun daba. Ajaa'iba bar ifiifis hoggaa san beeytaa ifiifuu namayyuu isaanis rifatanii jiran haalli yeroo san keessa jiru waan ittiin qophaa'u hin fakkaate hoggaa san jechuun maaliif waan ittiin akka afaanumaanii ni yaadadhaati kutuma teknishaanaatu bilbilee
akkasitti reediyoon sun asii kan tamsaasne kas jeeni jechumaan dhaabbate sanumaan dhaaban malee wanna godhame takkallee nun jiru. Inumaatu wanni si ajaa'ibsiisu reediyoon sun eega cufame waa'illee kiyya Abdusalaamilleen OBN seene. Ani immoo waraqaan harkaa qabu saniin hanga bara 2008tti hanga gaafa naa fi ati wal agarre ni yaadatta. Sirri. Kan atuu hara dhuftee jechuudha. Hangasitti taa'eetumaan qamaa ture damoosni kiyya baatitti akkaawuntuma kiyyaan naa seenaa ture amma sadii jechuudha. 2005, 2006, 2007. 2007 hoggaa dhumarratti amma hoogganaan duraanii jijjiiramee hoogganaan haarayni hoggaa dhufu gara Finfinneedhaa hoonnaan jaanii gara Finfinnee deeme anuu. Hojjettoonni biraawoo cufamuun saasan guyyaa afaan umaasitti himan san namuu bilbilaniituma gartee eega gartee warri gubbaadhaa kutaan takishaanaa haarar kana gadda'u bilbilee booda haarar kun waraqaan isin beeksise moo isinoo akka hojjetaa tokkotti afaan umaanii yookaan bilbilumaan isinitti hime? Laal jalqabarra bar 2000 takka waraqaan nuu kennamtee jirtiin siin jee waraqaa sanirra dhaabbataniituma namayyuu kan feetanis kutaan afaan oromootis kan feetan OBN'ttis baay'ee jijjiirraa fudhattanii galuu ni dandeessan. Kan feetan ammoo asumaahi kunoo shofeeraa fi kaameraanis isiniif dhufa reediyoo fi televezyiinaafis hararumarra teessaniiti waan bahaa kana nuu gabaastanii nuun jaan. Nuun jaaniituma ichumarraa malee wanni biraa takkallee nuti wanni himaman jirtu tanuma. Hedduu bareedaadha. Mee gaafa san reediyoon gaafa dura cufamuu isaa isinitti himan gaafa gartee waraqaa isinii kana daran guyyaa gartee dhaabbate kan guyyaa dhaabbate maaltu isin dhagame gartee ummata akka biraatti yeroo dheertuudhaaf hojiin turtan kana yeroo dheertu sagantaa kana hojjechaa turtan rakkoo ummataallee hedduu furaa turtan hogguu wanni sun hundi dhaabbatu maaltu isin dhagame? Hedduu akka bakka nama haadha abbaan irraa du'eetti hedduu gaddine hedduu rifanne rifaasuun guyyaa san rifanne dhugaa amanuu hin dandeenye hedduudha rifanne hedduu gaddine inumaatu dhageeffattoonni keenya hundi Zakariyaa kunis beektaa siyaasaa yeroo saniitti wajjin wal qabatee gariin bar Zakariyaa ni hidhanii jira gariin bar Zakariyaa kunoo biyyaa baasanii jira ani ama sadi guutuu namni na dhageen jiru akkas ture yeroo sanitti wayitee hedduu nu qofaa miti dhageeffataan bakka agarree hunda deebisuu dhageeffattootaaf hedduu dhageeffattoota waan deebifnullee wallaallee hedduu rakkachaa ture. Ajaa'iba! Gaafa san namuutu gartee ololli amma jennu kun akka ajaa'ibaatti deemuu ture waan ajaa'ibaati. Mee reediyoon Harar reediyoon Itoophiyaa damee Harar kun gaafa san gaafa keessanii san Facebook irratti hordoftoota meeqa qabu? Facebook ni jiru gaafa san. Twitteraa fi TikTokii fi YouTube fi Instagram fa'aa waan qabdanii? Hin jiru gaafa san. Hin jiru tokkolleen. Sagantaalee gaafa hojjechaa turtan san ammaan tana sagantaalee san jechuun yeroo YouTube fi TikTok fi Facebook wanni kun hundi jirretti hordoftoota dilee san qorattanii waraqaa gartee akka isin ol dhaabbatti jettan san akka Bukharaatti ol dhaabbatu san hunda isiniif dhageeffattoonni keessan ergaa turanii sila ammaan tanatti yoo akkam jettee yaaddamee hordoftoota meeqa faani qabdan silaa? Amma faa taateemu hayya. Ati yoo namni Harargeedhaa miliyoona 7.8 ta'e sanii ol qabna malee sanii gadi hin qabnu siin jaa. Waan ajaa'ibaati. Ammaan tana amma reediyoo Itoophiyaa damee Harar kana reediyoo gartee haanuma malee egaa hojjettoonni gartee gaafa cufamisan booda dafa caatanii booda miidiyaa irratti illee YouTube irrattis Facebook fi kanaanis hedduu harkutti hin jirru dhugaa dubbachuuf gartee reediyoo yoo taate malee numa jira sila miidiyaa hawaasaa irra numa qabdanii? Maal seeti miidiyaan kun kan mootummaatiin siin jee wanni miidiyaan mootummaa kun gara mootummaatiin yooni miidiyaa hawaasummaa kanarratti yookaan tamsa'u taate tamsaasa malee dhuunfaadhaan dhoorkaadha. Dokumentii isaa kana
Garuu amma inni dokumantiileen dursuuni akkasumatti arkaayivii keessatti kan arraa miti bara 1965 irraa kaasee wanni namni dhufee itti haase hundi akkasumatti jirti laayibrarii keessa. Mee sagantaa akkam maree fottanitti sagantaa keessummaa hundaa jira. Keessummaa isin dhuftee haasoitu. Namoota beekamaa namoota jajjabaa taasisuu turtan. Mee namoota beekamaa namoota siyaasaa yookaan itti dheeyitanii yookaan dhufee haasofsiiftan yaadatu ni jira. Tokkuma lama irraa nu kaase. Bash. Fakkeenyaaf amma namoota hangafoota keenya kan arragaa lubbuudhaan hin jirre fakkeenyaaf Sheikh Muhammad Rashad Rabbi rahmataa godhuu fi seenaa isaa irratti sagantaa ajaa'ibaa kan hojjennee jira. Akkasumatti illee ammas Sheikh Bakri Sapaloo maatii isaa isallee dhaqqabuu baannu maatiilee isaa takka takkatti maatii isaa ilaamaa gurbii tokkollee tokko amma wanna jira bulchiinsa dirree dhawaati ilaachii deeynee Sapaloo deeynee akkasumatti haasoysiif amma namoonnummaan Harargee keessa jiran namoonni gurguddaan jechuun amma lameen kan akka fakkeenyaatti haasu malee namootan seenaa beekan namootan yoom kana qofa na yaadachiiftee ammaan tana Piroofeesar Haamiid Muudee ni beekte. Sirriitti hin sirri beekame gaafa inni akkasitti Rabbi rahmataa godhuu fi gaafa inni ijoollee fidee akkasitti beektaa ijoollee afaan Oromoodhaati fi afaan Faranjii kana haa barani jee magaalaa Harar magaalaa Awwadaa Haramaayaa Dadar kaayee ganna fidee akkasitti leenjisaa wanni isa ajaa'ibsiisu akkasitti asitti wal barsiisaa ture koominiitii kana. Anu warra gaafa san anu Awwadaa itti gaafa san dhufee baradheetiin ture faranjoota nama afur kanaa ture Saaraa takkaa fi Buruuk takka nama baradheetiin ture gaafa san anu. Kuulo san hunda akkasitti interview gooneeti nuti wannummaan dhuftee Harargee dhufee wannummaan Harargee ilaallata takka tanu dabartu hin jirtu ture jechuu barbaadeeti. Akka ajaa'ibaatti hojjechaa turtanii mee iddumaanuu wantoota amma seenaa ta'ee arkaayif ta'ee kaayame kana gartee dokumentiin tun amma isin haardi kooppiidhaan qabdan yoo gartee wanti akka achi waa ta'e wanni san akka waan badduu na fakkaate jechuun sarbaran beeku yoo sarbaran biratte ammaan tan ammoo akkataan gartee dokumentii itti kuusan wanti hundinuu onlaayina dokumentii onlaayina kuusan waan san gartee gama sooftiweera soofti kooppiitti deebistanii kuusuudhaafoo yaadanii qabdanii yookaan wanni gootanii jira. Itti jirra amma san amma eega deebine yeroo harkannetti akkasitti bakka seef godhaati jirra ammaan tana san karaa dijitaalaa kana deebifnee seef godhuutti jirra sirboota hin argamne jira sirboota bakka takkaletti bakka biraatti hin argamne kan as qofa jiran akkasumatti haasoyni namootan keenya hayyoota keenya kan dura dabranii hedduu jira san hundaa'u ajarraa harkannetti gara dijitaalaa deebisaa jira. Wanni sun seenaa gartee uummata kanaa waan taate jecha gara soft copy deebitee gartee addunyaa irratti dhaloonni dhufu akka harkutti kaa'amuu qabdi sanumaaf hin kaase hedduu bareedduudha. Mee qophii bareedduu waliin taasisuu jirra. Mee mudannoo takka jidduudhaan mudannoo addaa tan irraanfachuu dadhabde waan si mudate yoo qabaatte habbaa sadii keessaa nu himta takka lama sadii jettee takkaan gartee irraanfachuu dadhabde maaliif gaa hojii keessa ka turte waggaa 30 ol taana bakka waggaa 30tti fakkeessu gaafanne si zallamu taati tanaafu waggaa 10 takka si gaafanne akkasitti sadii mee nu himi. Waggaa kunnan kana keessa mudannooleen beektee qabu yoo takka lamaa miti dhugaadha takka taniin qabu bara 1995 keessaan yeroo san keessatti yeroo dhaga'uun dhabdu gaafa leencaa fi waraabessee karaa gobeellee kanatti
akkanatti wal fixaa turan. Dhagee Waliin bahee jechuudha. dhagee. Ijoollummaan dhageessemi. Yeroo sanittiin anis hojiif jecha aanaa gaara mul'ataa gurawaa deeme. Aanaa achi jiru bona beeyta arbii laggeen keessaa ol baheeti ooyiroota ummataa kana seenee nyaate. Karaa muudanaa sanitti beeyta gobeellee keessa ol bahee jechuudha. Kanaan anis hojiidhaaf jecha aanaa gaara mul'ataa jiru arbi kun ijoollee lama qabee ijoollee tana fuudhee muka jidduutti darbee intala dubiraa takkaa fi mucaa dardaraa tokko miciyyoon akkasumatti ichi jidduutti muka jidduu jechuun muka jidduu qarqabeeti muka jidduutti hoggaa darbe jechuudha duutee taan ijoolleen tun as hospitaala Harar kana hospitaala caffee fidanii asii wallaananii kanagaa iddoo ganda san dhaquudhaafin gurawarraa ganama zaa 12 kaane qaama poolisii fudhannee qaama bulchiinsaa fudhannee fakkeenyaaf suuraan Facebook irratti ati agarte Musa Hamidoo Jaanini hoggaasan milishaadha isa sanfaa wajjin kaaneeti ganama zaa 12 kaaneeti achi gurawarraa laga cuunjaanii gabbuune. Laga san keessatti waan ajaa'ibaa argata sammuuti yaqa isaa baduu diddegaa waan laga san dhayne. Maaliin harka seete gaafa dargii keessa laga san ganda tokko jira toora namaa 30 mokkana ni ga'annaan jeekka ammoo saamidoo naa himatti. Gandi kun mishingaadha oomisha. Dhagaa bal'aatu jira beektaa dhagaan bal'aan akka gudaa. Dhagaa kana midhaan geessaniiti midhaan kana achirratti hoggaanii oomishatan achirratti tumatanii galfatanii boollan naqatan. Kana beektee lagni kunii fi lagni cuun kun gobeelle keessa. Kana amma beektaa Oromootana deeggartanii warra gaara jiru deeggartan jeeti ganda guutuu dargii wali qabe. Waraanni dargii. Hoggaa wali qabeeti hiriira galche uummata kana. Hiriira hoggaa galcheeti rasaasa isinit dhahee isin ajjeesuun qisaasii isinitti jeeni maal godhe seete tokkichaa dura deemu sani